سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا أبو مزرعة dogoggorri gurbaadha dhalaa waan taate hin beeku jechuudha. Dhalaa silaa namaatiitu namarraa laala yookaan abbaatu irraa laala yookaan warraatiitu namarraa laala yookaan saahibaan namarraa laala. Amma aslan yeroo hunda wanneen nuti isinii dhaabnu nadhoo akkanaa sana hin fuudhina. Nadhoo yeroo wal bartanii miila sii laala. Nadhoo amma miilli isii miila faca'aa qubni kanatti bikka adda addaa faca'ee kan agartanii takkanaatun faana addoo jennaan. Faana addoo faana sareedhaa jaamti. Agartanii barakaa hin qabdu namni dhalaa akkanaa tana fuudhu barakaa hin qabu. Fuula qofaa miti wanni ilaalamu. Miilli kunis ilaalamuu qaba. Miilli kun keessattuu miilli kun hedduu ilaalamuu qaba. Nadhoon akkanatti miilli isiidhaa kun akkanatti lafa hoggaa ajjatu guutumaan guututti lafa tana qabee hin teenye. Ka gubbaa kanarraa foon dhume kan qubni qoftiin akka lafee qabrii keessa jirtuutti waggaa meeqa awwaalamteetitti kanatti faffaca'ee taa'u kuni nadhoon akkanaatuni bultiidhaaf hin taatu habiibii kiyya dhagee. Amma gurbaa warra buubbuuhaniin jedhu dhamaadha malee otoo inni lubbuudhaan jiruutiin masilaa mana hidhaadhaa jira odoo inni hin hidhaminiin irratti wanneechaa ture jechuudha. Amma wanni amma ijoolleen teenya tiiktookii fi balaa waan adda addaa keessaa iyyitu kana an kophaa kiyyaan waan kanarraa dubbachaa tureetiin jira jechuudha. Maali miila isii kanan dubbanne qalbiin cabsu jechuudhaafi. Qalbiin cabsu jechuudhaafin dhiisi. Yeroo san isaa hojii jiraniisi dhiisi haa taatuu fi yeroodhaaf haanuma taatuu fi abbaaf filatee jechuumaafiin calje. Malee silaana taate dafeetiin dura miila laale jechuudha. Miilli dhalaadhaa yoo hin guutamin guutumaan guututti yoo hin guutamin akkanumatti ciraaroo fakkaatee yoo adeemu taate yoo ittiin deemtu taate achuma dhaabbadhu jeen habiibi. Achuma dhaabbadhu jeen. Tun amma silaa nama waa beeku silaa taate isiin kophee isinii garuffatteeti dhaabbatti ilaalin beektu waan hin beekneef shughul bada'u maa taarif shay waa takka illee hin beektu nadhoo bada'u. Nadhoo bada'u kophee uffattuu hin beekne jechuudha. Shoof kophee akkanaa tan amma Ciisaatu uffata Ciisa. Ciisa ni beetanii warra gaara keessa galu. Warra gaalaa fi kana kanaan deematu Ciisaa fi Affaar isaantu uffata. Akka gaaritti ilaala. Asiin isinis isa ilaalaa hono. Miilli isii hogga lafa ajjatu lafa tana hin qabu. Qubni isii ilaala akka faffaca'ee dhaabbatu ilaala quba isii ilaala. Akka waan barasni itti bu'ee kophaatti addaatee ta'a. Quba bar viitaaminni irraa dhume bar. Miila viitaaminni irraa dhume. Laala. Miilli jechuudha. Kanaaf irraa eegaa Mahamadoo Awmaziraa. Mahamadoo Badawa dhagee. Afaan tana haa gootee afaan banuudhaa miti. Namni waan maaliif waan kana qeeqa namni maaliif waan kana qeeqa jaati itti yaada. Gosummaadhaa fi gandummaadhaa fi maarreen keessa hin jirtu. Reyaalitii jirturraa dubbanna nuti. Gartanii waan kolkolee waan qushaasha isin deddeemtanii kana keessa hin jiraan. Gosummaadhaa fi balaa qalaa isin jettanii kana keessa no hin jiru kun bakka laawwan keessa waan akkanaa tana keessa hin seenu. Nuti hiree teenyarraa dubbanna hiree fuuldura keenyaa. Nama kanaa wajjin akkami nama kanaa wajjin jiruun akkami namni kun akkam fakkaata. Siire
amma tun amma nadhoo yeroo lafa ajjattu akkanatti baf godhaa deemtu dhukkee akka gaalaatitti jechuudha akkasi. Kana waan ta'eef dhalaa miilli isiidhaa guutuudha. Ta'ee akka tasaasee gufattillee simmiini san fuudha. Amma tun ansoolaa yoo uffatte ansoolaa ciraa bulti. Kaalsii uffatte kaalsii urteeti achiin baati. Kophee akkanaa kana malee wanni isiidhaa ta'an jiru. Amma miila akkanaa kana tolfattee miila akkanaa kana bikka deebisuudhaaf isniikar isii feesisa. Kophee isniikar isii feesisa jechuudha. Isniikar walitti qabaaf isniikar kun hitolchaaf. Dubbiin foloora qabaatanii miidiyaa irratti beekamanii achirraa utaaluu qofaa miti bara. Warroota miidiyaa irraa utaalu kana fuula qofaa miti kan isin laaltan miila zilaalaa miila ziitii zilaalaa rifeensaa zilaalaa maamatu bira rifeensa ziitii zilaalaa takka ta rifeensa wanni ittiin deemtu jira ta liqeeffattee deemtu jira sii galee ta waggaata akkana waliin gachiiste rashiidoo garte rashiidoo fakkaattuu jira ta yoo teestaadha mataa kana keessa akkana si dhooyite garteemi guyyaa kana halkan sitti gootuu jira irraa fiiga beebii dhugaan jirtu tanu waan akkanaa kan yoo dubbanne hin fedhan harmallaan amma harmallaan tantaasii beetu miila isii kanaa fi bikka silaa dhiyeetti ilaaltuuf kanaan waan beetuuf achirratti xiyyeeffattee jechuudha. Gartani gurbaan akkamitti miila kanaan arginii dhugatti nama gaddisiisa. Maal godharee almuhim asirra dhaabbanaa waan irraa.